dhiire daffaarinnaa ciis mucaa taa'u. Namni tokko yoo daffarre malee bakka tokko akka hin geenyu ani galan barsiifte. Namni tokko yoo daffarin yoo wanna hin taane hin danda'amne jedhu nan danda'a yoo jedhe tokko boqonnaa sammuu argata. Lammaffaa milkaa'ina guddaa ta'edha. Micoon tun kalecha hojii dhafan biyyaa ba'e. Hojii dhafan biyyaa ba'e hojjechuun qaba malee waan an guyyaa lama kana keessatti argeette bakkalecha mana ijaazaa sana. Garuu na bira dhuftee odoo buleetiin ta'e kalecha qofaan qabuu baate hin bultuu yoo ture siniin jedhama. Yoo ofirra bulchinu yoo ture. Sini galee jiraan akkuma isheen dhufte akkuma kalee keessatti waadaa sinii galchee akkatuma kana hojii ishee geejjina. Namni bakka hojiitti illee dhiyoodha. Mana buleetiitti yaadna daqiiqaa meeqa daqiiqaa fudhanii fagaattu rabbi kan beeku dhiyoodha. Walumatti dhiyoodha nan beeku. Niitattiin kastamara keenya afaan dhaabuun argina fagaatan hoji. Wannan gadi kalee footoo ishee kennu inshallah yuutuubii kilaasee inshallah rabbi kan beeku. Video shi laalte jechuudha. Dura fuuldura footoo illee waan nyaata ishee hojjetu samii waraabne tola. Inshallah bashii fuffachaarra inshallah kilaasee. Argitanii riskii namaa akka tolma jiru. Kanaafuu wal kaansileeshin qabda. Jecha lammatoo naannoo isaa wal qoraatu. Waddamatoo sabaa wal qoraatu. Yeel xaffatu. Roomi dhiirati. Ooma amma Itoophiyaa sinitti immoo Itoophiyaa kan eerpoortii dhala yaalaa deemee sinii jira sana birrii ishee kalecha kaffalee fura. Birrii ishee kaffalee sinis birrii meeqan irratti fi fakkaata birrii xiqqoo ta'e ishee immoo har'an galcha. Bakka micoo sammuu gizee meeqa sinitti haasa'atu Itoophiyaa namni tokko yaalaa deebi'ee jenne kalaas. Visa ishee boru gubata ani kalecha birrii ishee deebise. Bakka haga kalecha yaala fi turre gumaa madadhabanii wanta ta'eedhaaf namni immoo fuuna kana maatu deebisu ani kadhadhee fira koottaa haqa kecha narraa fudhadhaa jedheeni akkamti isaanii irraa fudhadhee maallaqa isaanii irratti dacheef isin jedha. Micoota akka yaadatti gaaftu qasatti maal hundee obboleewwan koo lamaanii dhibba fi shantama mana gurguratanii immoo mana qabsiisanii itti yaadattu. Jammaranii oduu tikeetti murinii fi tikeetti murtee fi eerpoortii deebisanii. Amma ishee duruma tikeetti fi birima viizatu keessaa muraatu tolu deebisennaan ani gahee koo hunda fixee wanni barreessanii deebiin jiru deebii akka mugoon irraa fudhannaa roomii yoo naa jettu dhageechanii jirtu. Ani garuu waan takka wanni keessaa murames wanni keessaa idale Saawudii omaayyuu fidu anamma Dubaay bichaarra Dubaay warra kaansileeshinii qabdan. Dubai bicha ani ammoo sa'aatii kana haga Itoophiyaa roomii booda keessa na dubbisii abbumoone to maara ko jiru maal fa keessa dubbisa maal dhaafi Dubai keessa dubbisuu kottu toseen marati diyaara jira. Gari na momanya dubbaaf deddeebiin projektii taa'aa. Wani fide dukke ni rakasa dukke rabbi kan be mi adu sanna mele jana kan hajirtu war le jana ra ofta yo hada ka saati boda kuma ko daga shi kan borfu wani fide giti mi kam dol kan giti mi wal kan tam wala ki daga shi be ko ki mo isam tin man brafa na tabaddu le kan na masal lan tan mara ko ni waye kenna waye hada ko kamulte nagamulte jira gala tawaga kami jira romi ko jira masi gargaru ka fida mo yada kapta romi ki ya godanya ya to koto Jordan rabiya gal tendandesa Dubai fitu Dubai biya maraki sara kuno chonta ka airport na rade te kale champri shi na kapale har ko na ratta bishi ya ko fura kapala idati bande kuno buleti yara defa okay nendamu Indanda amandanda musin jiru garu mico anana jala deebite be airport ke sa tiketi murre fi visa ergine fi wanda fi defi sigale okay amma ati man ko ci fakate durside wosi akashi barakul lazim wosi amma si wosi male ko hun indanda lazim Dubai male wosi barakesti wanunda tumurte jirti akka marre ke bana ni mange o kaste dalala sifna amma agency gafa kabda airport ke sa duranti biba mabarawi jalan Dubai kana ke jatti afti biro kamin afti makan biro su enyuga
هاتي بيرو كن مو أبا بيرو سوء أجل إسجاهات لازم مكان إسان ما ودكا كان أفو بيرو أمانا ما وكن مو بيرو أمانا هذه كل اللي الرجال وصل أسكار ركنا ساني سني في جنيد سيجله أما موتوما كان بقول بيوان بران يجي ما نقول إذا فكرت ترى وش وجدت أبا بربادي شوف أفهم ما أفهم مش اللي عندنا ما في سيجله أما موتوما سيجله ما نقول ما بران بدأ ما نقول هيجاوي جل تقلش هيجاوي جت شو ما لده بيرو ران نفس سبيكي سيجل إيه نهاد بيرو سو مكان إيه نبى بيرو سو مكان إيه جنتين كإيه سينك سو إيه شتى كم مكان بيرو سو إيه نورا وباي كيسر يوكي مو جوبتا سيجله أما جولة كي أسكو ورا دينا كنا كتير ورا دبرتي تلك مكابيرو أبان ورا بيرو بيكن ورا إسهام في دنيم بيكن كلو أسيب يا مرهانا ما كيتشا بيساني كورا كنا موسم ما نكاس بده بيري تيجا كمل تهادو كنا قاعد كنا فاضي وني سيبرسو كل نما في دسنجة بري كيم باسي نمني كن هذا بقولنا ماذا أما نمو ما سامو إنكم مجلسنا تبيرو سواسا كوباي كيتش إيشنا ما كاسامو إينيولا تناندرو إبي ما نما فرا كباي تناندرو هكذا ما نيا كيجراي جريتو سمعت كلام تو جمري يوتا أوباتيو كنو أنا من سيستم كرامو توم ما تساودي في كويت ده مسلمين ما لازم يجيب باي تساعد كوبريتي إيش بقى كوغلا تومي بري تكتي سيار كوانا نم ندير سوبيك نم اللي أبدا بري اللي أبدا نم أوف اللي أبدا بيكان كنت أما أسمع شيء في لاكيدا أدو تكيت أدو توبيا أنا نم ديبي أجر إيربورت أو دور إيش بقى كي أنا غلا تومي كده شهادة أدو بر إثيوبيا أنا نم ديبي أركان سني في دابري قلتاجي في دابري قلتاجي أقرب سني تاجر سني بدو تكيت نرجو فيزا ونرجو بقى بري أتجاهي ده كان أسيف الأسيج ويا غني فيا رومي كوكم نغاكيدا يا غلا توقع هذا كوكم أنتي ننجران اللي واقعيو فاغلتو تكمي سكرات رومان سكرجار وارو كافي دمويا لكمدا لا رومي كو يروباي سيدنكي فدا سلينا نلالا واقعيو حملي وبنا فغما كان رجالو سيفا كنو غرو كانت انسي فتي نغورسيتو نمبر بادا جوليان نساني انا فكاتان اللي رابرتو أنا أركني دبي نفي جافردا كمان دبي وجتشيستي غير بريكي يغرا توكا يربون بربان دراني بيروتينا نجدة يرونا شتورتي ماتي ما كورتي نرجع شوي جودا وقال ما نجدة بيروتيني نجلا سنبني تمان وان مسري توكنا قدانيرو غير ومان كنا ياو بريني جاجان جالا ملمان إرجورا أسيتي أكاونتي بنتشم بربادي بقى إركاني وقاتو كفتي وانا تكون هجتشون دندا برينكو بري هذا كنا قبل تلمامي برجعي إثيوبيا تبرينكو ماما كانت عادي وان تكون مو كان أنا هجتشو دندا إركان جدي بودي إركان بربادا سنة في أكاونتي يوم بندي راكو كباس تمنا مدامتي اسمه جلس قافتشو فشي وندو غوري إفا ومو نعرف بقى اليوم سبحان الله ما أنا كأجمل كنا من نبى اللي برا توجد تبيش نياتهم تبكى كرات الكونجريتنا إسا يادات رمالة هذا من مبريت بو أنا كبارتي وانو جتو وان أكلا يهذا بريدا كنا في تجربة يعني نبيت ينا ركعت بقارة في كسيمة kan duraan ogaa nama jenne nyaatamne amma asuftee waa nyaatamtu akkas fisaamee fiilmicha akkasa seenna qoy buleetti tiya buukii Itoophiyaa dhaqatu nan qaba Itoophiyaadha banadeen fe qoy ka ishi Itoophiyaadha baankii akaawuntiin qabda maal sodaatire inni isaatu nama harka jiramoo waan ashatti wa'iiti jira gaa ilaala akka samaana dhaanii dhamtee waan biyya garee jira an kaafalatu ashatti demoo maal shatti dire oduu isarratti qaxitaa gadi birri Nairobi la Romi ko akkam beekta birri kanani beerutiin hojjedhe sanaan lafa naa bitanii turani maatiin lafa sana immoo maqaa isaaniitiin naa bitanii anis bakkicha waan hin jaallannee fi gara maqaa kootti naanneeffanne nan gurguradha booddee gurguradhe
Poi asmatti la ma tu mandi te. Ugana lo beru tin jadde. Biri ke wani ala fadde cini. Ha umara na ka ani de. Sabuti tabi kala ke patti argitani. Garumo abe ni kam sana tingamma. Mal tu gamma shido fi fara abatte binni. Har kuma na ma ta turin bas ne kanje santu kana sini gare. Wanu manamni na ma butu garana man ke. Mu onto na biri ne odo in baddi ni ana habbi kala ke patti. Kam ko da semua. Sebagai argitani. Hina mutasantan. Akka hina mutasantan udah kok ofira abatti. Bikin? Iya. Kau beri sa ogala ma amma lafa sanata bitaw. Beri sa ogala ma account ma kaya mata ega ko beri tigal tigal abatti kamar ba bitatte. Tawo turayo. Dan abu turayo. Iya. Dan abu turayo. Kati chini adu da bukai nyaka. Objela ti adu da bukai nyaka. Iya boto na warda sitire bitu antane cende mi banwa. In atarafna. Wondi da lafti urubran ke hada bitani hata jenne mandur. Inya kaman fadi gua acar watan miara. Karena number banner lo guys, ini kira gani guys. Akan mengisi akan itu berkata yang tahu dan sudah habitate, rinci akan bahkan negisi akan itu kalau tu ada dan akan sih itu tak kejut akan sih kasih bulan. Gampang. Karena rakan ilmu asal apa iya juga. Ina fokus mahailes ni tagar sisa ni. Fokus Ethiopia ni dibagi bulat aku kami kasih oli kuna Ethiopia kisah kofasan kuno kan lebih disinjiran sih tagar sisa didi. Ikan jadi barang. Hinta uang yang dapat argameto. Abad makina kontrata kude. Aku bajaji sini mana betul bajaji makina alai makarami. Woka gari woka lukapi. Kanafu atigalan rapi pada. Lalu dulu kau ada prote. Lafa otak. Tufu okimu ala tu dulu buat tufu. Amma laftu semua aku akan berbanding satu mana lafti lafa. Sigale. Lafti lafa. Saya kisah sibuk ni mana. Turbo aku masalah akan timbit kesan aku macam tamu kadi kalau masalah agar sih senang dan timbit aku wala itu dulu. Ilmu nama tu selai. Kuno iya susu nak kata ya ada saji jireja. Amma iya susu masalah kisi mata sekarang nak lagi susu pada dia bumi. Odo tu febara hama kana kayak cerupa. Innu nenu ya ada jijir lah tiap kita ilmu nama disi. Rabu yu kuno nak odo tu fe gizen alon nak nanti baru kan nak tu iya susu. Ada yang lupa. Egan middle raban ne. Kana fo ilmu nama disi tu rabu yu ya ada jijir cuka be rabu ni sulit nak busin atau boleh kita ya kita. एक दिन आता काम बराबर itu sih buat amma wa itu bakal apa teh akawai lapa das nanje do jirat na tufe ruku apa la amma wala ni ruku badala la tunkan kafan kana felle be iya susu tu nama ya ada jirat ke bar hindu fa qur'ana wa tilama isani ku fa dari nama egal ortodoks ini sih Yesus imatana. Ina akhir zamani kan ada gaya mata. Mana dah? Sementara sih kan jangan kau bujuk ada cini betul. Sementara sih anak lupa sementara sih. Kalau nama pada akan ada Yesus macam ini. Selesai sama nasi tu tak lagi Yesus macam ini. Ala mengkati masalahnya. Hindu pun ini teknologi betul. Kanafu ilmu nama di sirap buaya ada di jirat berkata akan malah masalah abdi kabda ada di sirap buaya di nak Yesus kan. Apa kayaknya selalu bukannya nama tak kau. Romiya kusanuma wal kasise yerong gali gafatin ture. Apa baru tak kasih? Kalau jatanya ada kasih tanda dari Romi. Tipo figar ni ko, happy ke ni kudu ko pali sarara. Sanuma wal kasise yerong gali tiga fadem ture. Way garama kakotinaaf naannessa wayin immoo lafa kana gurguradhee daftarii korratti deeffadheen deema akkasii kana akka beerutii miti amma wanti argadhullee wanta waggaa lamatti argadhe waggaa tokkotti argachuu hin danda'a biyya kanatti jedheeni kaaseef hin ture ormarratti osoo hin taane abbaa mokee irratti erge sanumaanii bakka akka waan ani yaada biraa dhiira biraa faana walii galee sanatti geessanii na jalaa hirkisanii jennaani tokko dubartiin biyya Arabaatii galte gaa yoo boonyas maraattee dhufte nuun jedhu yoo kolfines maqaan namnu sanuma wal qabsiisee akka kootti ofii makoorra dhaabbadhe wanti kun yooma badeeyyuu namni ormaa harkattiyyuu waan meeqatu nama jalaa bada
halagaa harkatti iyyuu jireenya jedhee namni itti dadhabee dhabamtiire maalis yoo ta'e maatii koo gidduutti kan badee yooma hin badayyuu naaf iyyuu hin kennan yoo dhumayyuu ta'eyyuu bakka wanta darbe kanarraa barnoota barachuun qabadee daftarii kiyyallee banadheen dhufee daftarii kiyya immoo bilook illee goosiseen dhufee hagan gaafan galutti eenyuma harkallee yoo taa'e daftariin koo akka namni tokko intinaan jennetti akkanas deemu namni waan hundumaa ulaagaa baankiillee deemee itti himee daftarii koo akka bilook naa gootan hin barbaada. Yeroon biiruutiin ture akka inni jalaan cufamnee fi birrii 120 wayii dhoskee doolaara 20-30 of harkatti hambifadhee kan korra ergachaan ture maatiin koon beekani. Garuu isa waggaa 2 hojjedhe caalaa lasheen birrii xiqqoo 120 sanatu na fayyadee as na deebisee jechuudha. Gaaffii kiyyaatti naa deebite isa lafaa namaatti ergitee bitatte sanarra kan akkaawuntii ishirratti doolaara 20-30 dhoksikee kan lafaa irraa hambistee galfattetu gaafa galtu ishee miliyoona sii ta'ee isatu dhugaa dubbachuu fi otoon hin qabu ta'ee otoon isa daftarii kiyyarraa hin qabu ta'ee akkan kana dunaan beeka garuu waaqayyoof haa galatu inni hubannaa ogummaa kana naa kenne anis irratti of hin ganne sanuma wal qabsiisee daftarii kiyyas bilookii goosisee manuma kaa'een dhufe miisejii minaamina silkii namaa maal homayyuu hin qabu silkiin ittiin akkaawuntii sana bane cufameerayyuu qaata cufamee garuu immoo daftarichis immoo bilookii ta'eera. Garuu haga waggaa tokko minaaminaatti daftarii asumatti banadhee sanii booddee immoo gara waggaa tokko erga fixee faa booddee birriin koo fooyyeera yoo ta'e gara Itoophiyaatti naanneffadhee ammas waggaa tokko erga fixee booddee gara Itoophiyaatti yoo naanneffadhee maal rakkoo qabaa isa jedhuuf hin si gaafadhe. Wuddee dhimma xiqqaaqeen ta'e irraa barumsa guddaa argachuun gadii fi irraa wanna nu iyyiine samtichaa bu'aa wanna ani irraa haasa'u sanii fi ati immoo tagbaaritti jijjiirtii natti mul'iste galatoome dursa ani sinii jechaan akkaawuntii keessan biyyarraa hubaatan yoo moobaayil baankiidhaan tiraasfar irraan goone ta'e yoo moobaayil baankii banattanii biyya jirtan san fudhattanii dhuftanii irraa itti fayyadamne ta'e akkaawuntii keessan yoo biyyarraa baatan bilook akkaawuntii arguunaan ichaa laala bilook akkaawuntii ani sinii jireera Itoophiyaadhaan yoo taa'ee buukin natti gaafatu akkaawuntii sun bilookidha. Maaliif ganama isgalbira sau biqiltuu hospitaala wajjin akka baankii sana dhaqeen baanarnee dhafan sii galee akkasumas hin banne dhafan hundoodhaan baankii na cinaa jiru dhiisan kan aqaaqii tokko oopinii godhu aqaaqii deemuudhaaf tiraanspoortiin qaba beeku aqaaqii deemuudhaaf yookiin sannafan ba'u jedhu birriin xiyyachuun kee guyyaan dheeratu namni bakki Itoophiyaadhaan durbe amma rabbi fidee wanni hunda karra afoo kaa'e malee yaadattu hangafoonni keenya abbooleen keenya kan asallaan kan boqojjii jiru ba asallaatti buukii balataa bara boqojjii basallalee jiru kan boqojjii jiru asallaan jiru adaamaa dhufee baafa maaliifoo jettanii baankiin karra namaa afoo jiru birrii barakaa nama dhoowwaa jiru tikakkan kan ammaa immoo baankiin si afoo jiraachuu baate wanni hundi siistama ta'ee jira harki kee jira jechuudha buukii kee jechuun moobaayilii kee jechuun isin galee jira mire buukii keechan jechuun akkaawuntii keechan jechuun silkii keechan ta'ee jira yoo isin seeviin barinii gadi yoo isin qoxxobaa qusannaan beeknii gadinna kanaafiyyuu yoo danda'ame akkaawuntii keessan bilook gootanii dhuftan isumatti milkaa'a. Maaliif moobaayil baankii tiraasfar irraa godhuu dandeessu የግድቤ ጣሉበት ወይንም ላልተወሰነ ጊዜ ወይንም ለ2 ዓመት ወይንም ለ1 ዓመት ብሎክ ማድረግ ይቻላል። ለአንድ ወር ብሎክ ማድረግ ይቻላል። ብሎክ yoo gootan bar birrii kirraan baane malee irratti hin galu. Sinigalee jiraatu any time birriin fudhata garuu birrii irraa baasuu dandeessu. Gisee gidibbat kacaalchu absaanya haga amata biratii kana haga waggaa kana hojii. Haga guyyaa sun sanii booda immoo guyyaa sun yoo doondumin naqxeetu ati maansatti chaalle haadha qabeenya tabbaa qabeenya toone taatanii garuu bilekkiti yoo ani si gorsu ila biyyi namaa biyyuma namaati si galee biyyi namaa biyyuma namaati amma fakkeenya fedha rabbi waa fidini kan jiru biyya namaati mire fedha dinkata arabni ka isin jette rabbi fidini fedha dinkata fooqa waa taatee kuftee too miidhamtee too lakki bakka biyya hagaltu jedhani birrii kee kana baankii ergitamoo birrii ka asiru kan olumatti qabdee naggaadatti kennitamoo birrii kee kana doolaaratti qayyaree kan harkatti fudhadhee galoo jettamoo maal yaadda doolaara fudhadhaa kan jenne doolaara
biyya kamirraayyuu maallaqa biyya ati jirtu kuma sadii ol mootummaa si warasa. Kana beektame Dubai kana doolaara 300 Beirut irraa doolaara akkata amma Itoophiyaa irraayyuu birri Itoophiyaa kuma sadii olan biyya biraa fuudhee deemuu danda'u warra Jibuutii wadab maali jedhan akkasuma naggaarota eeyyama qabanii dhala birri biyya keessa jirtanii kuma sadii ol warri kaashii akkatti qabdanii deemtan mootummaa si zarafa. Eerpoortii keessa aanni jira warri doolaara kuma sadii ol qabda foormii guutaan jedhanii odoo xayyaarri ka'in Ailu injedhamu eerpoortii keessa xayyaara keessa seentanii wambarii qabattanii bizaama kaawwattanii bakka zigijjiitii yoo jedhan dubbatanii warri doolaara kuma sadii ol qabdanii daatas an foormii sirii kennamaa foormii sirratti guutaa maaliif jedhu beektu waraashitii waan isaaniitti. Kanaafuu ila waan tokko sitti immoo birri biyya kana teechisurra akkaawuntii kee bilookii sirratti odoo galchite minizaarii asii dabalurra birri achii dhalutu sii caala jala mura sitti maali. Maaliif kana godhe jedhee na gaafadhu akkaawuntiin bilook ta'e yookiin immoo akkaawuntiin birriin irraa hin baane kan birriin bichaa ishee irratti gad dhalli isaa guddaadha. Birri shi bakka waldaadha dhalli isaa guddaadha. Jedhama ji'a sadii ol garuu aktiivii bakka akkaawuntiin kun warraaqne jedhama seera raakii keessatti. Warraaqne jechuun bollachuu yookaan buukii kaartuu gufuu miti. Warraaqne jechuun birrii yeroo okarraan galchine okarraan baasne jechuudha. Akkam akkasilee goonee bira dhugaa tokko as. Ja'afari Miroomi ko erganas dhufe. Ja'afran kana amma mokkora ka fudhachuu danda'a. Garuu Ja'afran kana irratti yoo fudhate baqaan dagamu akkaawuntiin kee birrii kan hojjetu. Baankii dhaqee galama malee moobaayil baankiidhaan naggaades ta'e eenyus ta'e qaamni ati birrii argattu sun tiraansfarsii godhuu danda'u. Aktiivii jechuun isa fayyadama waan biraati. Kanuma faayidaan isaa aktiivii ta'uu jechuuni. Si galee? Kanaafuu ammuma mokkoritoo birrii 100 ta'uu 200 moobaayil baankii tiraansfarii irratti goosiisoo yoo fudhate akkaawuntiin kee aktiivii barra jira jechuudha. Yoo didee deebisee moo bakka yaaduu ammaarratti ji'a sadii as akkaawuntiin kun warraaqna kun birrii irratti hin galle irratti hin baane jedhamu aktiivii qooma gana ati dhaqxee bakka buukii san baafattee indagana aktiivii goosisiista. Kuma guyyaa duwwaasan jechuudha. Kazaa ግን ወረቀት አከናፊ ሲገለላ ፔፐር ይደስይገል ወረቀት አከናፊ ወረ ሰልፊ ባንክ ይደቀት ነው አክስቲ መስታወት ላይ ይላል እንጂ ወረ መስታወት ላይ ከልከሱ ይሰ አክስቲ ሲገል አክስቲ ጋር ኮለ ጋር በለውት ቻፓ ሲሉ ከነ ወለ ከነ አክቲቭ ፋይዳ አክቲቭ ሞባይል ባንክ ይፈጭ ሞባይል ባንክ ይፈጭ ይስ ከነ አክቲቭ ይቹ ዋን ብራቴ ኦንላይን ከኤጀ ሲገል ከናፉ አናማ ያን ዲኬ ጋር ግሩአት ቡክ ይቀብታ Buki yang kekabatnya, biar yang makin kita beri lah rawat cuma, ayo makan abadan. Abadan apa? Bakka Roomee koo akka akkuma naan jetteen godha. Ammaan kana naannoo ta'e ani Dubai kana ogaa kudhan suma dura natti jiraanire. Ani sama akkaawunti biyya kanaa nan qaba. Ana baay'ee bita akkaawunti biyya kanaa kan fayyadamuu qaba. Garuu ani akkaawunti biyya kanaa damoota korratti galchee irraa baasee viidiyoo ijoo irratti galchee malee ani sirraa wadhu birrii. Ande oo dhalalle dhalumaa dhabdatee dhaltu hin dhalti malee Itoophiyaan itti naannoo gadate Nigdi baankii yookaan Awwaashoo kan Oromiyaa. Kan biyya ilaaluu ta'e odoo rabbuu asiidini wa'uu taane firdibeetiin kan nu asaddaqee birrii keenya baasnu kadhachiisan. Roomee koo nama birrii amanamummaan ergummoo beektaa? Deemi fooloo naa deebisi. Sittani makeessani. Laasi barreessin ture Roomee koo. Duratti si ture bare numan si kadhadha bare inuman ergadha gin namatu gugguutee faa jira yeroo nan dhufutti. Okay, raskay maa jirre jettee argite kisti wayii keessan. Keessan na dubbisanii si barreesse bara bilbila koofaa. Lakkoofsa bilbila naan barreessine akkanumatti waa si gaafachuu fedheen si barreesse malee. Ati naan barreessine ani immoo si deebisee jira bara keessan na dubbisedhe si deebiseera. Dhaqi ilaalee. Roomee ko. Kanaafuu amma moonna si jedhatu beektudha. Intala jechati garuu. Hamboodha. Yeroo jammaa aan akka bakka jiru joota kallee jirti. Yeroo jammaa ina wayi maal masi jiri chokoleetii yemee kana kan cikkaanee kan hunda bira dhaqee sadarkaa kana dura si jechi. Yaa'u gaafuma biyyaa booyyuu dhugaa dubbachuu fi maatii kiyyatti wanti hir'ate tokko iyyuu hin jiru. Waan hundumaan iyyuu waan lafa kanarraa wanti maatiin koo dhaban hin jiru. Ittiin of jajuu fi miti. Garuu
dhugaa dubbachuu fi hagan sadarkaa meedikaalaatti deemutti haati yookiis abbaan obboleessi wayin immoo hiriyaan dhiiraa wayin dubaraa aizoonaan jettee miti. Yaa wanta baay'ee keessa darbee wanta baay'eechuun kaamee akka manaa jettutti warri abdaanii ijoollee warra abdaanii kun kuuftuu yoo doodii meen ingalii maaltu siddati dhasika kaasire maaltu beeruut faasi geechama beeruut wanti birri hoota dhabe kalee midhaan haateetiif abbeetuun tala takka gabaa amboo baasanii gurguratanii damoosni kee akkasiin geechu. Yaa dhugaa dubbachuuf aan hin beeku gini gaa namni carraa siddiliis ta'uu danda'a. Ilaalcha akka daa'ima isaaniitti na ilaalaan turre maatiin koo dhugaa dubbachuuf. Namba deemu maaltu maal bileekkiti? Laa bakka kanumatti namni akka kiyya gatii kaffalee lafaarraa kana ga'ee jira jedhee yaadu. Haadha abbaan kan keemu? Namba deemu. Sanuma sanii fi yaa waanis nan murteeffadhe. Yaada kana immoo anatu yaada osoo hin taane waaqayyoonni sammuu koo keessa kaa'e ulfina guddaa fudhatu. Ittuma milkaa'e. Akka biirooidha. Biyyi keessi arganii si onnoo jedhanii laphee cabsan ooltu maatii oduun ga'ii. Mee dhugaa dubbadha. Dhugaa waaqayyoo hin beeku anu waan takkaan iyyuu lapheen cabsineen. Jechuun odoo ga'aa dhimee kifaatii waggaa 12 waggaa 13 tamaartee bakka guddaa ga'eetii. Oka isaan nama maqaa guddaa qabanii akkuma amma naannoo nama rakkina beekanii nama waan hunda qaban jetteerta. Oki ati odoo ijimeen achi singa'ee dhiira faana wasi arganu kan itti dhaban wasi dhiira faana akkana wajjidha. Haadha abbaan immoo hamileen immoo ofii hin cabnaan keessa namaan deebi'anii dafanii. Siigalee akka kana godhitti ala. Dhugaa kan waaqayyo natti faradu waan kam keessa iyyuu hin jiru. Kan jechuun ilaa har'allee fuula eenyuyyuu miti kan ani jiru fuula waaqayyooti garuu. Fuula waaqayyooti. Jechuun namni suura koo argaara malee namni an argaaru hin jiru garuu waaqayyo immoo ana osoo hin taane keessa kiyya argaara. Irra darbee jechuudha. Kana osoo hin taane yaa waan baay'eedha haasa'uun barbaadu garuu waaqayyoonni daa'imummaa kiyyaanii barruu harka namaarraa na fuudhee ulfina guddaa fudhatu. Har'aanii Wai wude, wai kamu wai gala ta kasi tede na na ɗin kina tafa kati afan ki mashallah. Iski amma taksi tana na ko sai ta. Ani dai sinan beka, ani kana sai kin beka la na mama ti hada fa bayin kuma lalin hada fa ba din mo yibba ani sada hada nan beka ilmo si gale. Nan be wai ilmo wai ilmo. Garan hati ko sagali su anis kabate ba in kabaje. Akam takade ci kin beka si gale na fashi mashallah. Abbaan le wote o ila ati hada ke abba ke guddatte bunan bitini guddatte isanin toore guddatte bakka tokko geechuu ila masruufa godhini haati abbaa ilmoo ofii irraa maal akka barbaada beekta ilmoo ofii guddatte mootaa gaarii qalbii qofa isaan keessa kalaas kan inni cooti kaleetti yoo jecha mara eegashii gabaasii seente daqiiqa 58 kan taasise guyyaa qabu daqiiqa kan hunda haasofnu nubi oduma haasofnu አሁን እኮ ምንድነው 12ኛ ማለት ዶክመንት ፕሮግራም ለማ ዩኒቨርሲቲ ሲል ጋር ከትምህርት ቤት ውስጥ እኮ ነው ፖለቲክ እያጠቁ ተቆፋለ ላይ አብረን ከሱ ጋር አብረን ነበር ይሄድነው እኔ እኮ ካርድ ሰጡት ቀን አለ ለካ ሁለተኛ ነበር የወጣው ያለ እና ምንድነው ታዲያ ሁለተኛ ወጣሽበት ነው የተሸለምኩት አላልኩልኝ እና የሆነ ድራማሪ ነው መጽሐፍ ነው ትልቅ ነገር ነበር የተሸለምኩት ያለ ኢላ እሺ ዩኒቨርሲቲ ጅቱ ምትከገመደ እሺ ፈጠኝ ገዳ ክፍል ይሁን ለማከቻ ለማፋባይና ጅቱ አከመለ ነገመደ ማለካ ስሜት ያዳሰና Sigale boleh TV. Sigale jamti. Hati ilmu dafi mi isi ilmu namanu anak asi afan yang berubah samuya lo isi. Saat itu anak si ilmate ilmu si jalan jadi orang itu akan cuma kaca si kita sebagai berbeda. Kenapa tu kongkor asal tu boleh jalan? Hati apa ilmu tu cakap tu. Do kongkor tu buat eman. Wang berarti ini aja jam tu ini hati apa ilmu ni aja jam tu dah garanti. Anak mah akan buka helmi apa yang rabut dia begitu tu. Siapa yang buat? Ani mana risal tambare waji tudades mana risal atikle bare se so wa e bare kipile kan mo fi yanya mana bare ya kipile ngetan ane baka ek mo gudda e dimi ko gari dami to ko dami lama sene ha kuma so mo wa bare ne manu je ko mi to na andi kana baka la yo ma sari asik kana na gette ana gice yo ke fa de man de video su akana kima abba ko asal na karat ba te da guddi so baka nan mi to ko shi kin dubati na de nan mi to ko baka shi aminu jetina yurisa Ini anak lihat tinggalnya, kan mau anak kan bicara nabi, asal kau siapa nak
Ibrahim Choti itu illee guyyaa gaafa tokko gadi jedhee bishaan lagaa oduu isheen waraabe. Kanaafuu garuu immoo waan tokko sirriitti ilmoo guddaa bakka guddaatti eegdanii odoo ishiin bakka badaa tokkotti argite haadhaaf abbaa gara citullee deemu bakka sanatti sinsuudha. Citullee deemu bakka sanatti. Kanaafuu ittiin qabamee deemuuti. Atuu rabbi waan hundaas gargaaree jira. Bakka miidhamte illee dhaame namni haadhaaf abbaa ofii hin qabatu hin qabate. Namni kaadhaaf Warreen waan qabadhee miti gini ati naan jettee dhumannaan inni irraa sii tuqe malee qabadhee miti jechuun Hadi si shakkatu si kennu didarree dhiiraaf naamne jedhanii lafa naasoorsuu didanii maanaan jedhu ni namne. sun immoo gaa ijoolleedhuma akkasii biyya arabaa dhufanii haalota garaagaraan miidhaman hin jiru mitiire. Kan firaallee kan waan akka kanaatiin miidhamtee hin jirti. Maatii ishee amanuurraa halagaa amantee jechuudha. Sanuma wal qabsiisanii anillee waan danee Maatiin ishee kun ismaartii dha coono ismaartii dha kan fira keechaa kan dhiiraa kaadamtee argan fira keechaa dhuunfaa inaan ijoollee biyya arabaa akka isheen dhiira keessatti maqaa namaatiin bitanii waggalanii marratan maallaqas qabeenyas dhabanii atis yeroo gartes taatu maquma keenya naa taa'u jedhanii jala qabatan malee ofii fudhachuu fi miti jechuudha. dhugaa dubbachuuf na jalaa fudhachuuf miti durumayyuu ani dhugaama dubbachuu fi hagan sadarkaa meedikaal hagan ga'ee booddee qaanessee salphisee osoo hin taane goddanyaa nama abbaa kootti dhiyaatutti hime ani akkasittiin biyya alaa yaadeen jira jechuun magaalaa man keessa jiraadhutti guyyaa tokko